Sittimeera bashaatu. Sittimeera yeroo meeqa keessaa baasee sittime kana godhi gochuu hin dandeenye. Barsiisa maanuuti barsiisa. Daftara kana qofa mul'aala. Waama tokko waan hin si ilaaluun qabu bashaatu. Sittimee kana godhi hin godhu kana godhi hin godhu kana godhi hin godhu kunoo dhumni mana barumsaa gahe. Har'a immoo dhiiga bo'aa jira. Otoo dhiigan boo'in ati yeroo bishaan boosu sitti maan ture. Tole mana godha barsiisaa irraa moo manatti maali? Waan gootu sitti himu kottu. Kottu. Bashaatu. Barsiisa. Na dhagaarta miti? Sin dhagaan jira. Isa dhumaati. Erga manni barumsaa jalqabamee sittin himaa waa meeqa sittin himee bashaatu. Ati garuu na hubachuu hin dandeenye. Bitaanis sitti himee mirgaanis sitti himee siin galu miti siin. Yoo maal godhe immoo sii galu. Maanii barsiisa ammayyuu naan galu. Qormaata kee 10 keessaa gaafa qoramte of biratti hambise. 20 keessaa gaafa qoramte qabxii kee dogoggora sii arrame. Faayinaalii gaafa qoramte of biratti sii hambise. Sitti himee hunduma isaayyuu kuna dhumni mana barumsaa gahe. Har'a garuu na gargaara jechaa jira. Na gargaaraa miti barsiisa akkasii jechaan jiru. Qabxiin nuuf sirrii na hojjedhaas ni jechaa. Siin hojjedhatis na hojjedhu kaa walii hojjenna. Yoo hojjette kan hojjete argatanii reefa shaan. Maaliif na hubattu ati? Moo mucitti ishee duuriyyee ishee kashalabbee qoshaashaa sanaaf jetteetudha. Eenyudha? Abshaaloo kaa duuriyyee karaarraa nama bullee kadhattu fi ana tokko goote ani ko barsiisaadha. Mootummaa biyya kanaati yaa. Barsiisa. Waa'ee abshaaloo keessaa baanuti jechuudha. Abshaaloo irra goraattaa? Irra goraan hin jiru. Ana dhugaa irra goru. Sumaa beeyyuu aggeeffadhu dhala. HIV si qabsiisa mucaan kun dhala. HIV si qabsiisa sumaatiin. Ani mucaan kun gadhuu gamaa deemtee akkam baawuloojii irraa baradhetti immoo mallattoo HIV hunda irra jira mucaa kana. Mana fincaanii yeroo inni fayyadamu argee beekaan. Guyyaa tokko dogoggoree mana fincaanii barsiisotaa seenu. Kanaaf bashaan amma meeshaa kaan dhiisiiti. Guyyuma lamaan tokko wajjinaa bullu jechuun koo si fuudhuun barbaada ani bashaan. Si malee jiraachuu hin danda'u ammoo mana barumsaa kana keessa bashaan. Kanaaf qabxii kee immoo dhibba keessaa dhibban sii qaba. Dhibba keessaa dhibba lama harka kee. Dhibba keessaa dhibba nan sii qaba. Dhibba keessaa dhibba siin qaba. Ati garuu yaadan siin jedhe qofaa matoo. Manni barumsaa cufamaa jira. Rakkinaan qabu barsiisa. Cufamaa jira manni barumsaa bashaan. Qabxii goonaan sirreessaa dha? Si gargaaruuf jedheen. Qormaata koo guutuu isaan gannee daftara koosii biirootti geessee agarsiifadha. Agarsiifadhu. Abbaama qabxii kana na guuchisuun arga. Si galee ani barsiisaa boodanaa eenyumtiyyuu na hoogganuu hin danda'u yoo sammuu kootiin godhe malee. Kanaaf iyyuu. Eenyumti iyyuu sin hoogganuu hin danda'u? Eenyu na hoogganuu hin danda'u naa. Si galee ani immoo beekta waan hin godhu. Abshaaloo yaadachiisuus asirraa manaan jettan kan. Waa barbaadde abshaaloon guyyaa tokkotti lafatti ishee dabalee biyyoo ishee godhaan. Beekaan dhiisu. Sakam? Sadeen gaddaa otoo wajjin itti nyaachatti sin kaase. Bade. Ayi bashaatu. Kottu nyaatta. Nagese.
Tole barattoota egaa waggaa guutuu wal faana turree kana booddee barumsa keenya gara walitti qabuutti deemna jechuudha. Waggaa amma kana kan wal faana turre keessatti barattoonni baay'ee qaxalee taatan jirtu, barattoonni suutoliin jirtu, barattoonni duuriyyeen illee jirtu. So amala hunda keenyaa dandeenye cufinsa mana barumsaa jala galleerra jechuudha. Kana booddee torbee tokko qofaan nu hafa jechuudha. Guyyaan nuti deebinee wal agarru har'aa booda guyyaa tokko qofa jechuudha. Guyyichis gaafa kaardii keessan fudhattan qofa deebinee wal agarra. Merre pilaastira lagi. Saamunaa kana jechuudha. Barsiisaa kan kenna laan. Kana keessa godhi kamaa inni xiqqaa kana hansiif dee kana. Keessan godhatu. Ani immoo kana barsiistuudhaaf hin bitee anaa. Barsiistuudhaaf ati maal immoo disii bittaati? Shamarran waan taateef qaba. Shamarran yoo taate immoo disii bittaa beektu? Kan dirqamadha. Akkasumas barsiisaa kan nuyi ilaalu tolee suuraa. Barsiisaa kan nuti biiroo isaanii keessa waan jirruuf akka itti ganuun. Ati maaliif saamuna barsiisaa dhalattaa? Tunaan deebisee immoo na deebis kaa jiru. Maaliif barsiistuudha mootis laataa isaan jettee? Waan isheen itti fayyadamtu kan ta'u. Maal godhu? Inni baayoloojii irratti hin baranne ati. Baayoloojii? Maaliifan saamunaa keenya irraa beektaa? Maaliifidha? Barsiisaan boodanaa jechuudha. Maal ta'e barsiisaan booda? Yeroo hundaa haala caaltuu irraa saamunaa malee liqiin fudhatu. Yeroo hundaa saamunaa qofa liqii fudhata. Amma miindaan isa gaafa gahu jechuudha. Ati caaltuu maal jettee boodanaa waamtu jettaa? Biri saamunaa koo hunduma isaa kennaaf. Jetteeni? Kanaaf jedheen uffata isaatti namicha gadee saamunaa kennaadhaaf. Maa barsiistuun soositti himu jedheetan malee dhiigni ishee yeroo ga'u dhattee nama suuqirra. Suuqee fudhate. Maal wanni beeka garuu. Rakkattani. Gaafa naannoo keenya mtiree yoo keessattiin jechuudha. Yeroo hunda suuqirra maqaa ishee dhabu. Akkasuma moo? Dhuga kanaa dheetanii anis. Amma ishee rakkattu. Amma ishee rakkattu kuma kennee ishee dhaaba. Ji'a tokkoof ishee fayyada dheetan. Barsiisaa kan seenne nama jedhee kan biiroo kan nu ilaalatti. Jiraama. Sarpiraazen waan balleesseef. Ati maaliif sana keessan goone akkasii guddatu? Akkas godhee. Si guddaadhaan guddistee. Waanuma guddaatu fakkaata kana barsaa keenya. Barsiisaadhaa fi saamunaa barsiistuu moolisii. Garuu kan goon bareeda kan koo kan keessaadha. Kan keessaadha kan koo? Dhuga. Firime si gargaara. Gargaareen. Hopla sarkutiin biqilii barsaan natti dhufaaf. Kan keessaadha kan koo? Kan keessaadha. Garuu dheerinni isaa waluma qixxeedha. Halluu qixxeedha. Wal faana. Wal caalu baay'ee moo. Barsiistiin godhatte kan ni mateef. Gootaaf. Ala akkasitti ni ilaalta. Xumurtee? Moo jaallatte wantichaa? Kun barsiistuudha amma shamarranii malee dhiiraan hin ta'u. Garuu gammadu barsaan keenya. Ji'a tokko uffata isaanii. Akka barsiisaa godhatu. Barsiisaa godhatu. Guddaan fakkaatu amma akkasitti guddaan fakkaata. Kanaan guddaa fakkaata maaliin guddaa fakkeessa? Kanaan guddaa fakkaata saamunaa akkas guddaa fakkaata.
Wow. Maayii kamti kun? Wow, amma wal qixxaateera. Kana modisiin. Kana modisiin. Yes. Ashaan sun faaruun kaatu. Faaru. Bakka barsaatiin kaatu. Sabi daftaa isaan sittatti godhan kaasachirra. Ini surprise ini jalan. Perlu lagi. Oke, perlu. Maali kan kee yoo guddate? Kan kau yang guddi sih, no bersatu guddi apa kau tadi guddi sih? Maal goote? Yang guddi sih. Angki perlu mau apa kerjaan? As gue tuh kak, mani. Di bersatu haram. Surprise ini, mirip kan? Ini maal garuu bakkee targeera naam. Maani bifanii dhuguma. Kana nan dadhabee. Maalidatti ijoollee biiroo barsiisotaa keessa? Maalidatti ijoollee biiroo biiroo barsiisotaa keessa? Maani Surprise. barsiisa kennaa sin? Kenna sini bidani. Kennaa addaa sin kennu. Onoomni! An barsiisaa fi jedhanii barsiisu. As kota. Abshaaro. Mashi. Waggaa kana kennaan isheen isaa fi ilmoo isinii fi kennaa kana waggaa kana baay'ee nutti dadhabdanii nu wajjin rakkattanii baay'ee nu wajjin rakkattanii waan jirtaniif Kanaanis galateeffachuudhaa fi kennaa addaa tokko isiniif qopheessine jechuudha. Yaada ajaa'ibaa ta'e akkamitti akkatti bilchaattan garuu isin. kennaa kana baay'een itti rakkadhee bideetti yaadeen waan barsiisaan jaallatu waan barsiisaatti tolu qopheessee man fideetti yaadee nan beekamti irree miira barsiisaa. Isinuu barattoota maal gochuu ofirratti Dhugaadha, barsiisota garuu yaa- isin jijjiiramuun nu jijjiirama. Mucaalaan musintu rakkatanii dhiga. Mucaalaan sintu rakkatan nu maatirga jirra. Ati maatii bira Nu maatirga waan jiru sin rakkatu baay'ee rakkatata waan ta'eef. Okay, thank you. Ulfaadhaa. kennu fedha. Fudhannu? Galatoomii kaaba ishee. Rakkina hin qabu barsiista. Galatoomii. Naa guddannu. Jabaatu barnoota gaditti. Barsiisaa. Kennaa kana isiniifidha. Maalli ashaalan kennuufi? Galatoom. Thank you. Thank you. Ani itti yaadeen isiniifide. Jajjabaadhaa dhugaa Haa hiikamu akkam? Manatti hiikani. Like tasuma ta'e Hiikamu. Hiikamu. Isinuu reeba. Hiika. hiikaa barsiista. Hiikadha. Anko qarshii guddaadha guddaadha. Baay'ee qarshii guddaadha. Ittisuu qabu ture. Anoo isin maannee. Kuni Shalumaan goote. Anuma keeyyuu wayya. Barsiisa rakkina baay'ee jira jechuudha. Amma faantiin dhiirotanii bahur galee jeeni. gurbaa jallis. Shalumaan taati mana tajaajilaa jirti. Kana naa laatta? Lakki. Kana abshaa. Barsiisa waa tokko jira. Kana kennaan koo. Tasgabbaa'ii mee maalat immoo tasgabbaa'ii. Maaliidhaaf wanti inni akkas godhee kuni maaliin kuni maal jedhama? Yoo gatiin faantiin dhiiraa gad dabaleera dhibba afur galeera jedhee man. Kanuma godhannaa deemna akka dhiirotaatti. Akka dhiirotaatti kana godhannaa deemna gara fuulduraatti jireenya qaaseera waan ta'eef qorra qaba. Maaloodha amma kun? Kun maaloo? Maaloodha kun hin jedhe kennaa sin kennita. Maanni mana isaaniitu gaazexaan qabuyyuu pilaasterii barbaadu siniin jedhamoo? Kun maalidha kun? ምንድነው ይሄ? ምንድነው ይሄ? ማሎዳ ኩን Tarakakkee mee tasgabbaa'ii. nuti qonqolaa jirtu waan akka barumsa nu akka nuti as keessaa baanuu fi maraanne qonqolaa dhawa ta'e malee kun kennaa maaliiti? Tasgabbaa'ii mee tasgabbaa'ii. Kennaan xiqqoon qabu isa jedhee yaaddeetu yoo ta'e kun kennaa miti. Kun kan barsiistutti. Kun kan barsiistutti. Waan kun wal jala jijjiirame. Wal jala jijjiirame, Otoon bakka. beeku wal jala fuuna. Otoon beekii wal jala jijjiirtanii kanaa reekan koo. Kun immoo maalidha ree innillee
yaa jijjiiramu kun maal jedhama? Akka nu guddatuuf barsiistu. Akkasini guddatuu fi. Akkasitti godhuu taa'e. Galatoomii bashee. Naa jiraadha. Kastaan. Waggaa kana baay'een hojii dadhabdanii. Kanaaf shaaloo bitee. Haala caaltuu irraa liqii fuudhee dhufee. Saamunaa gaarii immoo bitte. Intina haala caaltuu irraa liqii. Bakka galatoomaan ga'a. Haati caaltuu liqii siirra qabdi. Karoo hojii deemu. Isaarra liqii fuudheen kaffaltuu fi. Abshaan kanaa saambaa yaasota bahin ga'a. Rakkoon qabu deemaa galatoomaa. Ulfaadha. Jedhaa gaa nuti dadhabdanii baay'ee Galatoomaa galatoomaa ulfaadha. haa ta'u jedhaa jedhaa barsiisa. Kan haala caaltuuti gaafa miindaan ga'uudha kaffaltuuf. Haala caaltuu kan fide. Barsiistu sin barbaachisaa kun. Haala caaltuu kan fide. Nan barbaachisu. Nuu kennitan miti. Haala caaltuu kan liqii fuudhee. Barbaachisaa. Nuu kennitan miti fudhachuu barbaadda yoo ta'e fudhadhaa maaloodha. Si ilaalee hin kaffaltu. Qayyiin immoo akkuma isin tuqetti jira. Haala caaltuu irraa liqii fuute. Qayyiin immoo akkuma isin tuqetti jira. Na biraa qayyii qabum lamaan isaanii iyyuu. Saamunaatiin na gooyyomsuu barbaadde. Maaloo dhageeni. Mucaan kun akkuma shirata jettaa fa'ichoodha umurii isaa guutu. Abshaaloon nama taaseeti. Waa mutu kun. Waan inni itti si tuqaa jiru dhageessee silaa dandeessanii sin bijattanii uffata sin miiccattanii arrab. Qineedhaan waansa. Qinee akka qineeti. Anaaf saamunaa kenna miti. Ani immoo waan kennuufi nan beeku. Meyaan hundaafuu kadhannaa goonuu fi jijjiirama bara dhufu sarraa eegna akka himeen baana. Maal jijjiirama kun barataa jijjiiramu moo kun kana faana gubachuurra waama biraa faana gubachuu wayya. Meen deemna mee. Anallee waan magaalii naa bitte. Dhugaa waan irraa rakkachaa jirudha waan si dhibu. Cuufame barbeetti cuufame torban tokkoo fi nutti tola garuu immoo maal amaariffaa kana yoomnis tu badaafataa wajjiname maaloodhaas nu bareema nutti tola torban kanaadhaan nutti tola torban tokko booda immoo nan kufee moo hin kufne kan jedhu yaaduu qabudha. Kaardii fudhannee ture. Maate. Mana fincaanii deemee dhugaa gara abbaa jenna ciniinaa. Aki maa fincaanii kottu kama manatti galtee michoo turte. Garuu na laaluu hin danda'amu. Ara silaallu deem. Atis na laaltu. Aki fincaanii mayuu si ilaala. Deem silaallu. Mana galtooma maaltu si ariifachiisan jedhama. Manaan hin geessuma. Manaan hin geessuma fincaa jetti yeroo malee. Maal kun? Gumaa keetu namaa radhee. Gumaa keetu namaa radhee. Maal shamarran bakkeetti fincaa jalqabdeetti. Calisa maal abee manatti galtee micooftuun jedha. Gammachuudhumaan fincoofsisa gammachuu. Gammachuuta akkas fincoofsisa beektaa. Torban tokko booda immoo gadda ishiitti deema. torban tokko booda gaafa kuftu immoo isheetti dhaga'aman imma ishee barumsarra gaafa kuftu. Maal abee barsiisa qabxiin qaban. Qabxii eentu qaba? Ani qaba. Qabaa hin jedheen. Deebii maal amma kana turtii kun? Maanni kan torban tokkooti moo araqee dhuddee dhufteeti? Maal beekna? Tuubbuma bishaaniin goone ishee no? Nima fincoofti jalatti dhaabbatte. Fe'uma agdii. Hin agdii fincoofti. Bashaatu hinaftee micooftu? Ijaarja. Maanni suuta fincaayi. Maayii tammoo. Dubartoonni iyyuu gisee fincaani. Isa maayii. Maanni nyaata goggogaa nyaatte moo maayii taati? Sagalee kee gadi qabi maal taateeti? Aboo sagalee gadi buusinu isin laallu inni. Maalidha nyaata goggogaa nyaatte bakka. Gasii ba'uu didee nyaata goggogaa nyaatte. Nyaata qofa miti bee. Amma ariqee fa'aa hogan akkas namatti gogsa. Nyaata goggogaa gaafa nyaattu haguun dandeessu jecha. Waan nyaata goggogaa shiroo baay'ee bulbuli waan lallaafaa nyaattu sila. Akka dafee si ba'uuf kanaafiiti. Inni amma kottu. Tursiisteem. Akkasiitu. Aree maalo namni nutti kolfanii maalo. Ishee midhaa. Maal taate ishee miidha. Maanni mucaa laardaa kan jedhu waggaa tokko garaatti baattee warumti dhaan iyyuu akkasin iyyano. Maanu shakkisiisti. Inni iyyi maalo. Jasa galgaraatti baattee warumti dhaan iyyuu akkasin dhaan. Takkitti haguudha akkasitti. Sagalee kee gadi qabiiti. Kan fincaa'eef akkasitti iyyitu gaafa dhaltu immoo akkamitti ni iyyita. Yeroo sana namoonni iyyita akka boo'ichaatti sitti birmanna yommuu sana abbaa manaa kee dursee waa qopheessuu qaba jedhu. Deebi mee amma wanta adisi. Bashee. Bashaal. Gaggabdee. Hin deemna. Aboo deemnu moo nufta si ilaallu? Si ilaallu moo nufta hin deemna? Maal taate ishee? Ani jirtu.
Jirtu wow. Bashee. Ani eessa dhokattaa? Isa dhokatti. Eessa dhokattaa? Inni firaanki akkas ol gochuun. Ani firaankiin kun eessatti ture. Dhufnu? Jirtu isheen meerre? Jirtu as keessa seenteef. Maanni firaankiin akkasii. Aboo kottu yoo dhufte bomaanneeti. Bashee. Aruftu kottu dhimma ishee dhufte isheen iyyuu. Dhimma isheeti. Kottu dha deemaa jirra nuyi dhimma keeti la. Nuyi dhimma kee deemaa jirra bashaatu. Ilaalinaa itti benu. Dhimma kee na ilaalinaa jechuun galti dhimma kee hin dhuftu.